Me anduratan sila obsat hin irrafedi. Me kuta gadu badu darbake. Mutannos ni qabda. Ambassadorummaan isii hannamee jira sharmaarkee maaliif irraa dhiibda nama godheetti ajajuu dandeessa sharmaarkee. Garuu inni ammoo hoogganaa gartee an teeknooloojiin beekaati ati waan akkasii godhi jeesi ajajuu hin danda'u. Dandeettiin namaa wal dhabdii obsaan teeknooloojiidhaan ni dandeenya. Ati ammoo nama walitti jaartee mutannoos ni qabda. Ambassadorummaan isii hannamee jira sharmaarkee maaliif irraa dhiibda nama. Haya, me anduratan sila obsat hin irrafedi. Me kuta gadu badu darbake. Maaltu ta'e seeta. Amma wanni nuti barbaanne akka warra Yamanii sanitti warroota gartee dandeettii qabu, warroota akkuma gartee ijoollee dandeettii qabdu gaafa gartee dira turte jalqaba gara diraamaatti dhuftan san ijoollee ganda keessaa fiddee waa hundatti gartee itti fiddanitti neetu saretti ati gartee nama gartee dandeettii qabus ofitti finna gruppii ijaaranna telegiraama haa ta'u waatsaappi haa ta'u achi keessatti waan godhuu qabu hunda achirra wal mari'anna. Ani ammoo gartee gama teeknooloojiitiin akkaataa gartee yuutuubni waa'ee yuutuuba irratti jechuudha akkamitti maallaqa aricharraa argachuu danda'anii maallaqa qofa dalaguun qabu. Kana dura gaafa yuutuuba barsiisuu qabu namni tokko yeroo gara yuutuubitti dhufuu deemu galiin harkadhaa qofaaf yoo hojjetu ta'e bakka takka gahuu hin danda'u. Amma yoo xiqqaate yuutuubiin kiyya gara 2,206 jira. Takkaa guyyaa takka yuutuubii irraa maallaqa nyaadha jee maallaqaaf jecha dalagee hin beeku. Garuu maallaqa irraa fudhachuun hin fadha. Kun ni kijibee maallaqa hin barbaadu yoo ta'e. Maallaqa irraa fudhachuun hin fadha. Garuu maallaqaan harkadheettee maallaqumaaf jecha kadaleetu taate bakka takka hin geessu. Si galee garuu dandeettii waan hin qabu gartee uummatatti agarsiisa. Akkasuma gartee ittiin hin beekamu. Ittiin hin bakka guddaa gaha. Si galee namallee tajaajileetiin yookiin yoo gara aartiitiin ta'e namallee bohaarseetiin ififillee faayidaa irraa argadha akkasii yaaduu qabu. Yoo akkasii yaaddee bakka guddaa geessaa jechuudha. Amma ani yoo ijoolleen gartee rakkoo gartee gama teeknooloojiitiin waan isaan barbaachisaa hunda natti dhufanii anniin godhaafsan. Kun waan biraati waan na ilaalchifte. Ati ammoo walitti nu qabdee si galee walitti nu qabdee nurrallee nama sammuu gartee bilchaate waan jiraa hunda nu gorsitee nuun deemuu dandeessa. Dura taa'aa siitu ta'uu danda'a malee kana ta'uu hin danda'u. Si galee dura taa'ummaa kee fudhu waan gartee nuti godhuu qabnu waan dandeenyu irratti nuti illee si cinaa jirra jechuudha. Ifdura si keenya nuti. Ifdura haayinaan jee si keenya miti amma warri biraatti si yaada kannachuu qaba. Yaada nama hunda. Kuna warri jirullee naa kannatti ni carraa kannaa fayya. Nama saagaa akkas taana. Sagalee teessan kannaaga. Sagalee teessan kannaa Feroo, Farhaan, Yaasiin, Aanne Safoon dubbatee jira. Akkaan jaaqoo sharmaarkee waa hedduu asirratti dubbachuun barbaadu. Waan gartee asirratti dubbachuun qabne hedduutu jira. Arraan tana yoo dhugaa dubbanne sharmaarkee namni si booda kee arraan tana biyya qabatee jira jechuun wal jaaree namni jechuudha. Gammachuudha isaaniifis warra gartee dandee wal jaaree wajji deemuu dandeessaniifis wallahi gammachuun qaba. Akka Oromootti namni wal jaaree waliin deemuu dandeenyaan wallahi gammachuun qaba. Bikka fedhe haa ta'u. Garuu ammoo warri bu'uura aartii kanaa kaa'ee atii fi gartee waayillan kee adda faffacaatanii kana warra isin booda dhufe kana adda faffacaanee deemuun hedduu nama qaanfachiisa. Warri waan kana gartee gadhaabe sifaadha. Kanaaf waan ta'echa waa hedduu dubbachuu fedhu waa hedduu keessaa naasoina. Garuu ammoo ammaan tana namuu si filate dura bu'ii bikka jirru gartee nama gartee biyya keessa jiru qofaa miti. Kan Naayiroobii jiru ijoollee Kanaadaa jirtu itti barate itti warra aartii jaalatu ka Jarman jiru Hamzaa Sheekh Jaabir Faajii hunda isaa fiduu danda'u qabna. Ni finna ammaas hunda isaanii nutummaan gartee cimnee waliin adeemnu sinjaa waa hunda isaan dubbannaa filatamte. Ayyee bareedaadha. Obsa ati bilbila hunda keenyaa fuudhii waatsaappiidhaanis ta'u telegiraamaanis ta'u yookaan waatsaappumaan guruppii jaarii karaa keessaatii waan jiru ni haasofna. Durataa itti aanaa barreessaa akkasi qabannee deemna. Odeeffannoo haaraa waliif kannina. Waan godhuu qabnus karaa keessaatiin waliin haasofna. Waan hojjechuu qabnus abaluu irraa bareeda. Abaluu ati waan akkanaa hojjettee irraa bareeda. Anamma yaadni kiyya yaasiin wajjillee deengatti waliin haasa'e
yaanni xiyyaama YouTube qofa irratti hojjechuu osoo hin taane miidiyaa guddaa qabna dirreerraa dirree TV'n kun diisha keessa jira akka miidiyaa biraatti sa'a 24 hojjeta. Nuti hundi keenyaa'u sa'aa takka qilleensa fudhannee achirratti illee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Sadarkaa kana hundatti yaadu ture. Kanaafuu kana hundaa itti deemnaa jeetii yaada qabaa. Isin osoo hin taane ammoo warri sagantaa keenya kana hordofu jirtan yaadni amma nuti dubbanne deemoo hin taane lakkoofsa takka tukaadhaatii nuuf mirkaneessa. Talumaa yaadaan dhuma kanachuu barbaadee jira. Alaqa akkasumas yaada Meeshaa yaada kanarratti maatii booda. Amma asirratti yaadaan an qabu jiraate wallahi dura an nuti akka ijoollee yuutuubara jirru kanatti wallahi waan ofiin boonuu qabnu waan qabeenya nuu caalu waan hundara nuu caalu tokko jiraate gabaree biratti jaalala qabdanii keessaafuu sharmaakkeen sartifikeeta bara baratti inni raanfatame gabaree biraa qaba jechuudha. Arraan tana qotee bulaan jechuudha. Arraan tana olii tana boo kabajaa bareedduu jaalala qaba. Sharmaakkeen waa'ee jaalalaatii fi akka namni wal jaaruu fi barumsa dabarsaa ture. Takkaa sababa isaatiin namni wal lolee lubbuu walii baasee akkasumattis waan adda nama baasu takkaa hojjetee hin beeku. Akkasumatti ijoolleen teenya gaafa isin Yaman turtanis waan nu tokkoomsu malee waan adda nu baasu irratti hojjechaa turre galata guddaa qabdanii qabeenyi guddaan isin qabdan hawaasa kana akka teekinooloojii dhufu hawaasni kun akka qoroomu taasistanii jirtan. Hawaasni kun kalee isaan tana sobaan waan dubbiin taane hundaan burjaajee kara deemu wallaalee ture. Yeroo tana keessatti isin bifa miidiyaatiin dhuftanii miidiyaan kun akkana soba qaba, dhugaa qaba, dhugaan tana sobni tana jettanii barsiiftan. Kun waan qabeenya isin itti boonuu qaba. Saayibni qabame. Okay, asir anamma yaada gabaabaa takkaan ibsachuu barbaada. Sorry, hin qabame. Qabeenya amma dhiifama gaa qabeenyi isin itti boonuu qabdan yeroo tana keessatti hawaasa kana keessatti isin qabsaa'ota jajjaboo baay'isawee maal irratti hojjettan hawaasa kana jaalala waan akka bakka waanuma jaalala sabbaktan akka namni bultii keessatti wal hin dhabne akka duba gartee saahiba kabajuu qaban abbootii kabajuu qaban diraamaa keessatti hawaasa barsiisaa turtan. Warri Firaankiitis akkasuma galata qabdan. Firaankii keessatti somni kana fakkaata, haala kana fakkaata jettanii Oromoo teenya kana uummata keenya barsiisaa turtan. Akka sabatti galata guddaa saba kana biraa qabdanii onnee hawaasaa keessa jirtan isinii galaami. Arra sharmaakkeen yoo waatee hawaasni kun onnateeti maaliif sharmaakkeen waata eenyu miidhagee hawaasni kun lafaa lukaa sartifikeeta qaalii qabdan uummata keenya biraa isinii galaami. Makiinaa qaalii qabdan onnee uummataa keessa. Mana qaalii qabdan. Namni qabeenya caalaa jaalala isin qabdan kana kan qabne jira namoota baay'ee jira sii galee. Kanaafuu akka sharmaakkeettis sharmaakkee obboleessa kee galatoomi yoo dingaa jarjaree miiraanis dubbii ol keessa laaqee dhiifama naa godhaa namni gammadee fi namni gaddee waan haasa'uun beeku jaanii har'a gammachuun qaba asitti walitti argamnee obsa argachuuf Finfinneen faan dhaqa bikka garagaraa dhaqeetiin isaan kana argan arraan tan walitti qabamanii yeroo laalu Oromummaa tokkoon arge. Hedduun gammadee wallahi waan hin jee ibsuun qabu isin iddoo kanatti arguun kiyya hedduun gammadee warri TikTok harkaa qabu hundinuu ijoollee teessanii biyyaa. Ijoollee teessanii isin ijoollee tana walitti qabuu yaala akkamitti nu qofa osoo hin ta'in
ijoolluma tiktookaa kana gubbaa safuudhaan lafa turaaf godhaa jirtu tana hunda maanee godhuu danda'uu qabna. Akkamitti akkuma dur jalqaba ummata kana waa barsiifnetti waan kanaas maanee godhuu qabna. Amma tiktooka kana gubbaa irratti safuulee garagaraatu waan hin taane deddeemaa jira. Warri abbaa ta'e isin waan ta'eef hanga dandeenyutti keessaa wal mareennee waan hundarratti haa hojjennu isiniin jaa. Hangafoota keenyaatu as keessatti argama warra artiitti Sharmaaqee Adam galatoomaa. Galatoomee aanne asirratti wanta kan dubbachuu barbaada. Gaggabaabsinee walii ibsine. Ijoolleen baha biiftuutuun hin jaaramtuu, bakka guddaan geessuu, walii hin galtuu akkasuma jaane alagaa biraa osoo hin taane ijoolluma teenya Oromoo takutaa biraatu jecha kana nun jedhe mee nuti warri gartee har'a walitti dhufnee dubbannee kun waan dhufnee asirratti dubbannee kana haasawuma irraa qofa goonee namu akka adda galee jechumaan hin hafne akka hin taane akka waan duraan nun jaan san hambisuudhaaf waan kana gartee asumarratti qilleensa qofa irratti akka hin hafne lafarratti gadi buusnu roofu gartee Sharmaaqeen lakkoofsa irraa guurii guruppii banii je warroonni asirra jirtan Farhaan fooloo walitti qabna. Yaasiin illee aanne ati deebisi aanne fi firoon fooloo deebisa akkasii warroota kaanis niin dubbisaa asumaaniin lakkoofsa keessannaa ergitanii teelegiraamii wayya na fakkaate maaliif waatsaappiin kun hedduu hin fuudhu teelegiraamiin ammoo hanga barbaadde itti guuruu dandeessu guruppii gara teelegiraamiitiin bannee achitti waan jira walitti dubbanna nuti amma warra hanga as jiru kanaatu waliin dubbata malee warroota kaanis Sharmaaqeenis warra gartee isatti aanu gartee warra isatti dhiyoo jiru haa dubbisu marrushoonis abseenis achi jira yuutubaroota hedduu mareegaa dhiyootana Keeniyaan ture Keeniyaas dhugaa dubbachuuf ijoollee jijjiirraa yuutubaroota nama jaalatan nama ifitti nama dhiyeessan warra gartee qalbii gaarii qabaniitu jira. Farhaanis nama isatti dhiyaatu haa dubbisu firoonis Yaasiinis namoonni warra beektan aboo waan akkanaa jira hootu jennee nama 5 qofa ta'uun barbaannu yoo xiqqaate gara nama 3,000 waan isin ajaa'ibu waan takkaan isinii hima warri yuutuubaraa ni beektan jeetii yaada lammii Indiyaa Neepaal yookiin Indiyaa na fakkaatu maatii 19 hundi isaanii yuutuubaroota beeknam 19 isaan mana tokko keessa agartanii beektan himee isin warra sana. Obboleettii yoo xiqqaate miliyoona namaa ol qabdi. Obboleessi miliyoona 20 qaba. Obboleettiin itti aantu akkasitti miliyoona 5 qabdi. Maatiin guutuun yuutuubaroota akkasitti qaban. Galiin isaanii beeksisa ganamni beeka yuutuuba qofarraa himi galee harkatu. Beeksisa adda addaa dalaganii kampaniilee adda addaa deemanii bakka guddaa jiran jechuudha. Namni gartee yoo hedduu ta'e kan wal dhaga'u ta'e nama tokkoof dura buusee wal jala yoo deemu ta'e dhugaa rabbii bakka guddaa gara si galee hojii yuutuubaa qofa osoo hin taane biyya tana keessattuu biyyuma teenya tana keessatti yoo gartee jaaramtee mootummatti dheeyite mootummaarraa illee gartee lafa guddaa fudhattee lafa sanarratti hojii uummattee keessattuu dargaggeessi hojjechuu dandeesse jechuudha. Akkam mootummaan nama jaarameetti dhaqu fadhamu nama gartee qofatti itti dhaqu fadhamu. Waa hedduu hojjechuu dandeenya jechuudha. Yuutuuba qofaa miti. Waa hedduu waan hojjechuu jirruutu jira. Kanaafuu isinis namoota dubbisuu barbaadan dubbisa. Garee keessatti akkasitti wal mari'annee waan gartee irratti hojjechuu qabnu yuutuuba irraan kaanee wantoonni birootis achumaan itti fufnaan isinidhaa. Isinii gadhiisanii hajii waan kana qabu. Ifama hajii jala taa'ee namni tokko hin dhageeffata Hamzaan. Anaa gabu. Anaatu irraa bu'aa garuu jecha takka qofa dubbadheetiin bu'an. Daqiiqaa takka. Baay'ee firoo haalaas namni Yaasiin namni nama bu'ee. Okay, wani nan dubbachuu fadhu jaarmeeni kun amma durallee yeroo takka wal jaarree jirra garuu akka har'aa kanallee miti. Wanni nuti godhuu qabnu wanni nuti irraanfachuus hin qabne jechuudha. Mootummaan amma jiru kun olittis gadittis mootummaa keenya yeroo kanatti carraan kun nuufis kenname keenyaas yeroo kanatti takka wal jaarumsi amma nuti deemnu kun kan ilaa hanga si agartee akka waliigalaatti amma gama bahaa kanatti nuti hundinuu matatti yuutuubara taanee jirra malee wal qabannee waan tokko wani nuti ummata kanaaf hojjannee siin jiru wal qabannee waliin taanee jechuudha.
deebii saniif jechuun amma kanarra dhaabbannee akkuma dura bu'aa fi waan hunda godhannee fuula dura ni deemna jennee abdii qabnutti dura dursoo wal jaarree erga jaarree booda maal akka nu barbaachisu fedhu abbaa qabeenyaatis haa ta'u fedhu mootummaas haa ta'u wantoota nu barbaachisu sodaa takka malee yookaan ammoo qaanii takka malee deemnee gaafannee haala mijeessinee mootummaan kunis oliinis gadiinis keenya waan ta'eef isa dirqamsiisnee waan barbaannu san isa gaafannee san booda ammoo waan nuti godhuu qabnu uummata kanaaf goona kanarratti waliigalaa uummata illee itti ibsaa Hamzaa Shijaa Bagana gaanufti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Safwan Sharmar Kenya Omsa Farahan Siro Odey Sakami jirtan. Nagi alhamdulillah. Irra Bagana gaanufti Bagana gaan jiraatan hundi keessanuu. Hamzaa keenya amata meeqa waliin agarree gaafa ammoo wal agarree bagana gaa wal agarree ammoo. Baga wal agarree jarii. Bari obsaatu fakkeenya bareedaa tokko isinii fide maatiin guutuun yuuduu waraajee. Duba uummanni wayii Oromoodha. Oromoon baraaman dhibba keessatti. Wala qabal jibbe dubbiin san. Akkasii waan bareeda jirtanii ka bareeda jirtanii. Gabar Sharmar Keeffaan diraamaa dhiisan namni dirmaa dalaguu eegale beektaa. Diraamaa dalayda jaaliititi saffoo afaanis dhufaniituma tiraankiin dachaan waan bareedduu san dhiisaniititi. Uummanni diraamaa katabna jeellee dirmaa katabaa beektaa. Ani waan san iskiriishuut godhadheetii kaa'adde seenaadha. Sharmar keete waanuma si gaddeebisee wallaalee bara. Aalama aartii guddaa keessa seentee zaman filima zaman keessa seentee wanni si gaddeebisee maaliidha. Dafanii maa si ajjeesan achi keessatti qoyi. Wallahi achi keessa gaafa san na ajjeesullee hin feenne jirre anaatu duufadhe maaliif jennaan isaan finfinnee nageessanii achi akkaan dalaguu barbaadan ture asuman irraa ajjeesaan jeen gaafa san paartii isaa reeloma fite. Akkasitti akkaan duuna godhanii. Wallahi lakki silaa waan sanatti oofte duuda sina jaa wallahi akka bareedan dalaguu turte bijirima bareedaadha. Achi keessatti ani amma daalteerrii filmii sanii afaan Oromootii afaan Somaalee kana addaan hin beeku. Ani immoo afaan Oromoo kanaan akka gaariitti nyaatu irraa uummannis achirratti akka gaariin na beekami. Somaaleen nyaati immoo xiqqoo caccabaadha. Afaan Oromootiin irraa somaa namichi afaan kaaraakterri inni kana isaan iskiriptii afaan Amaariffaatiin naaf barreessaniiti anaatu afaan Somaaliitti ati kadhu naan jaan Somaaliin nyaan jee jaan jecha kana afaan Somaaliitiin jee jaan ani immoo afaan Oromootiin kadheetiin ja'a jechuu ture. Somaliin nyaas afaan Somaa bakka ammoo kaaraakterri kiyya lama hoggaanii fi uummannis odeessirraa waan dhagayan isaan gammachiiseeti paartii kiyya idaa deemuu turan. Ammoo